الشما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان آيات هم فقود يوجرتن شفتي كيسن كان بيا لا بيا كيسا كان إيراس كان دورتيس كان أمانتا مسلمات أمانتا كريستياناس أمانتا المفيدان كبار واقفنا اسماليس بروتنتانيس كان تاتن هندي كيسن وسو أمانتي ولين كودين وسو مغندا ولين كودين غندوما كيسو تنجراتين بكو جرتني في لفجتان كميتو نجيني ربي بالله بدانسون اسم براجراتو كن channel يوتيوبي نمويتي أيه أبوليان تيا أرى wan beberapa tak kabar dari Fatin Jera videos rawaram ni Jera hanya sini matan sini opsan mereka tanja cura misalnya mimi dagotan misalnya aja sihostan hojamne completely afra murre gara nanole yakan baket ajamnet راجع سوداف هالبريت مرة تتا أجرا إن شاء الله إن شاء الله سني مالفا كان جرو فيمو فيديو إسا التاني سني متنسين أشرا ومتاني كان أفجمان وان وري أرسامون إسا عربي مجلس نبراك أبدان بالبلي كيسن بنانو قاتو سني بالبلو دا كوب جرا إن شاء الله اسم برام بوف كان جرا جتشو أمايس وبلتين تانية كالي كوجمتو جالتمتو مكاشي راهين بيكو هم سوري دي فما so ada misalnya dun wajibnya nubraka bertak aku nyerut nagenya rabi balla kudan suci berajaratun senjara I think isi daf kobat konkolata tak kutu kope fanne jera insyaallah mention sunu kan demu lit RC kan RC lit akesa bane RC bah akesa senne dulu ada apa kata murre hasasan kata murre bukoji kata murre sagure kesa banet sagure kesa lufne asalla sinnet asalla kesa kata murre itaya sinnet achiran kara arsi robe dida agaluf dem namni dida arra meshan kun ajamif kun yokan meshan kun akergamuf barbadan kun I think about Rashitif, ilmu Rashitif majajje. Meshale mana guutu jedhu amma danda'amutti alga sarkaa isaa eeggate kan abbaa warraatiif ta'u modern design kan ta'e akkasumas alga ijoollee walirraan tadarraabii ta'e inni tokko kan inni lama gubbaa kanarra inni kun immoo kara jalaatiin akka jiraatuu danda'anitti ijoollee isheetiif sadarkaa isaa ta'e eeggate. Akkasumas TV stand san I think TV stand tokko channel Araboota tokko irraa ta'u yookaan warra Hindii tokko irraa ta'u gara siin buufattee ani beeku wallahi TV stand ajaa'ibsiisaa ta'e halluulleen filannoon kamisiiti filannoo dhuma isiin filatteen TV stand guddaa tokko hojjannee xumurree jirra algaa meetira kaamsaa nu biraa qabdi algaa ijoollee tadarraabii nu biraa qabdi TV stand nu biraa qabdi meeshaalee mana keessaa ni yaadattoo ta'e baazaarii yeroo dabree sanirraa distii gurguddaa kan diggisiifillee ta'u kan maaliif ayyaana kamiifuu diggisii kamiifuu sargeedhuma abbaa fedheefillee kan aman sarfachiifne distiiwwan gurguddaa lama nu biraa qabdi distiiwwan ajaa'ibsiisoo ta'an yoo xiqqaate wanni sun sargii tokko irratti qotiyyoo yoo qalame distii tokkotti allichaa distii tokkotti kaayyooti hojjetan haala keessummeessuu kan danda'u distiiwwan san nu biraa qabdi firaashota adda addaa nu biraa qabdi TV standii nu biraa qabdi kanarraan immoo ajaa'ibsiisaa akka ta'e filannoo isiitii irratti nutis immoo ijoollee ogeeyyii kennaan kan baalamoyaawwan hojii kana hojjetaniin filannoo isiin filattisan irratti halluu biraa irra daballee akka ajaa'ibaatti soofaa L ta'e L soofaa guutumatti soofaa L'dha wallaahi ispoonjii boondirii sadarkaa isaa eeggatee akka gaariitti hojjennee wallaahi waan ofii kootii hojjedheef yookaan ana biratti waan hojjetameef ittiin of dhaaduu barbaade osoo hin taane dhugaa rabbiin siniin jedha wallaahi bakka hojii keessi otoo bu'aa yoo irraa argachuu baadhee bu'aa mayyoo osoo irraa argachuu baadhee hojii keessi akkaan onnee kiyyaraa itti gammadeedha sababni isaatis ni yaadatte yoo ta'e soofawwan mana kana keessatti mana kana keessatti yeroo dabre yeroo baay'ee irra taa'een viidiyoo isin hojjechaa ture san sa'a sanitti fakkeenya soofaa hojjechuu hin eegalle ture
hojii kaawwannu hojjannaa soofaa garuu eegalle ture. Haa ta'u garuu soofaan sunu saasanitti naannoo minimum alhamdulillah naannoo 39 hanga 40 akkasiin bitame. Garuu har'a soofaan nuti hojjenne kun soofaan sun immoo walitti dhufu. Maal jennaan meeshaaleen dhiyeessii nuti fayyadamne wallaahi dhugumatti bakka waan nama boonsu of dhaaduuf of jajuu barbaadee miti. Amala kee keessatti hojii wayii nama hojjenne fakkeenyaaf ni yaadadha. Qumsaaxinii tokko ajajamee hojjedheen ture. Hojjetamee gaafa geeffamu namni qumsaaxinii sana ajajati sun osoo xiqqashomis eegannoo qalamii dibnee geessin otoo akkana naa ta'e jedhee na gaafate. Qumsaaxinii akkasumatti lafatti dhiisee kabaraa hojjedheef. Qumsaaxinii sana gammaatti ofirraa hin gurgurre fakkeenyaaf ani. Maal jechuu barbaadeeti? Waan tokko namaaf hojjedhee fedhii nama sanii qofa osoo hin taane ofii kiyyaa inkanii yookaan naaqisa wayii xiqqoo yoo irratti arge wallaahi fakkeenyaaf biffeewwan tokko ni jira akka hojjetame tokko otuma hojjetanii balbala isaa waan wayii dogoggoroo hojjetan qalamii dibamee geeffame waan hundu wilii balbala isaan guutuu irraa baasisee garuu balballi illee normaali ittillee galee xumurameera. No waan san garuu anatu arga malee abbaan meeshaa sanii nama jiraatee arguu hin danda'u. Kanaaf maal godhee irraa baasee ifa haaraan kana ifi haaraan ciccirree akka dalagamu godhe jechuudha. Eegalee kanaaf maal jechuu barbaadeeti wanni tokko yoo uumamu yookaan yoo hojjennu hojii san keessatti xiqqashuma wanni natti hin tolle yoo jiraate wanni hojjetamu sun akka waan ofii kiyyaa mana kiyyatti hojjedhuutitti yookaan mana kiyyaaf na barbaachisutti ilaala. Keessaa hin dhabamsiisa. Ittiin gammadu. Kanaaf haala saniin soofaan irra isin jiru kun wallaahi soofa bataam bakka saks itti gammade wayiiti. Amma isa obboleettiin teenya takkaas abbaa haadha ishiitiif soofa makana nu ajajjeesii illee waan ajaa'u keessaa jarri lachuu diizaayinaan ergee isaaniitti filatanii filannoon jarri lachiitu wal fakkaataadha. Isaan wal beekan tuni shaashamanneedha suni arsii diidaati. Kanaaf diizaayinii naa erginaan jette isiin dhiyeenyuma kana naa ajajjee diizaayiniiwwan soofawwan nu bira jiranii ergeef. San keessaa filannoon mucattii shaashamanne kanaallee kan mucattiin namni kun filatisan ta'e. Filannoon jara lamaanii kalarittis diizaayinittis tokkuma nu ajajatan. Ani immoo kan jara lamaaniitu diizaayinii isaan nu ajajansan hin goone kalarii immoo halluu isaa jechuudha kan uffata. Ijoolleen ta'e irratti falaasafanii fakkeenyaaf kuni ka jarri filatti kun bareedaadha garuu kalariin kun carqiin kalarii kana baay'atee kun waan xiqqaateef xiqqashoo ka baay'ate kun xiqqoo keessaa hin fokkata. Nuti immoo kasooba bareedu kana irra caala guddisnee kasooba itti aanu san immoo xiqqeessinee irra caalatti akka mul'atu goona. Waan jiru wayii irratti falaasafanii bifa addaatiin hojjennee xumurree jirra inshaallah. Viidiyoo meeshaalee sanii immoo kanan boodatti isinii dhiyeessaa waan ta'eef viidiyoo tana tolchaa naa ilaalaa hanga xumuraattis naa dhageeffadhaan isiniin jedha. Kanumaan wal qabatee xumura viidiyoo kanaa irratti immoo waan dubbachuudhaaf barbaadu. Ijoolleen Dubaay jirtan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabiyaa eessayyuu jirtan namoonni dhimma paaspoortiitiin wal qabatuun waan garaagaraa barbaadan keessattuu kooppii paaspoortii keessanii akkasumas maatii aantee firootan keessan obboleessa obboleettii abbaa warraa haadha warraa keetiif biyya keessa namoota jiraniif namoonni paaspoortii appilaayi gochuu fi barbaadan yookaan paaspoortii haaraa akka isaanii baafamu namoonni barbaadan yoo jiraate as chokkaayii kan guyyaa lamas kan guyyaa shanii illee ni hojjanna akkasumas warra paaspoortiin jalaa bari illee ka biyya keessa biyya alaa illee ni hojjanna haaromsaas ni hojjanna kan waan ta'eef namoonni dhimma paaspoortii wal qabatu dhuftan kamiyyuu ulaagaalee ani isinirraa barbaadu yoo naa guuttattan inshaallah hojiin irraa eegamu kamuu isin hojjechuudhaaf karri kiyya banaadha isiniin jedha kun kana fakkaata inshaallah viidiyoo itti aantu kan meeshaalee kanneen qarqabadhee hanga isiniin biraan ga'utti obsannaa jiraadha isiniin jedha isiniin jaalladha kun chaanaala yuutuubii nama kanaati.